waa'ee waldaa kiristaanaa fi waa'ee biyya keenyaa irratti waan Waaqayyo na dhageessisee fi natti argisiise isinitti dhugaa ba'uufan achi as ba'e. Ji'oota muraasa dura ergaa kana nama Waaqayyoo ergamaa garbooliitu dabarse jedhamee sooshaal miidiyaa adda addaa irratti sheerii godhamaa kan ture soba ta'uun isaa dhaga'ame. Ergichi karaa nama Waaqayyoo ergamaa garboolii darbe waa'ee biyya keenyaa fi Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Hordoftoota Rabboonii miidiyaa kan taatan hundaaf har'a mata duree jedhu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Maarii kanaafuu namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii akka taatan, viidiyoon kun immoo namoota baay'ee bira akka ga'uuf laayik sheer gochuun akkasumas koomentii barreessuudhaan yaada keessan akka nu biraan geessan jaalala Waaqayyootiin nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baadiyyaaf magaala kan jiraattan, kaabaaf kibba bahaaf lixarra kan jirtan maraaf ergaa Waaqayyoo bara keenya keessaa waa'ee waldaa kiristaanaa fi waa'ee biyya keenyaa irratti waan Waaqayyo na dhageessisee fi natti argisiise isinitti dhugaa ba'uufan achi as ba'e. Ji'oota muraasa dura ergaa kana nama Waaqayyoo ergamaa garbooliitu dabarse jedhamee sooshaal miidiyaa adda addaa irratti sheerii godhamaa kan ture soba ta'uun isaa dhaga'ame. Ergichi karaa nama Waaqayyoo ergamaa garboolii darbe waa'ee biyya keenyaa fi waldaa kiristaanaa ilaallata jechuudhaan namoonni baay'een karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii namootaaf qoodaa turan. Kanuma ilaalchisuun karaa yuutuub chaanelii adda addaa namoota baay'ee bira gahee ture. Namoota kumaatama lakkaa'aman biras gahee ture. Nutis ergaa kana hordoftoota keenya biraan geenyee turuun keenya in yaadatama. Ergaan kun gara daqiiqaa 24 kan dheeratu yoo ta'u, karaa miidiyaa hawaasaa namoota baay'eetu dhaggeeffate. Namni ergaa kana dabarses akka nama Waaqayyoo ergamaa garboolii ta'etti himamaa ture. Garboonsi hammatee faallaa isaatii argame. Kanatti aansuudhaan mul'anni lammaffaan ani argu akka biyyaatti ture. Bineensa qeerransa fakkaatuun arge. Bineensi qeerransa fakkaatu kun bineensa bara quufe umurii baay'ee lakkaa'e ture. Bineensi qeerransi fakkaatu kun afaan isaa fi harki isaa dhiigaan bulbulamaadha. Bineensi kun waggoota dheeraadhaaf dhiiga dhangalaasaa, lubbuu ajjeesaa, goolii kaasaa achi as dhufe. Ammas dhiiga dhangalaasaa kan jiru isa dhaanaan jedhe Waaqayyotu. Haa ta'u malee abbaan ergaa kanaa ergamaa garboolii akka hin taane bira gahamee jira. Faarfataa Eliyaas Fuulaa akka fuula FB isaa irratti mul'atetti abbaan ergaa kanaa ergamaa garboolii akka hin taane mirkaneessee jira. Abbaan ergaa kanaa nama biraadha malee nama Waaqayyoo ergamaa garboolii miti jedhee jira. Ergamaa garbooliinis abbaan ergichaa ana miti sobadha jedhaniiru jedha faarfataan Eliyaas Gabula. Egaa kabajamtoota hordoftoota Rabboonii miidiyaa, abbaan ergaa kanaa nama biraadha malee ergamaa garboolii akka hin taane akka beektan isin beeksisuu barbaanna. Ergaa sobaa akkasii irraa akka of eeggattan jechaa hamma mata duree biraan walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon tura.